بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه برينك إسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبلين براك أمانتي برار دفتنس الشمع ركفونس إنجا وبليتي تينيا فانتو درجتي شهادة أبوشو ديما أنها رفو غراء أمانتي إسلامات جانتون غراء غرتي إمال أمانتي رغا بربادو كيستي أرى غرتي شهادة أبوشو ديمتي فانتو الشمع ركفوني أنا رفو سنجا كم نجا فيا قلت ربي نجا فودان ما شاء الله. تولي شبكان الدنوباسوس بينو شهادة سكبتشيسة تمان أتشبه رجافي لما سدي والجافنة أكسي دعاء ولي غونة دمناتي كوبيرا. إيه كوبي إن شاء الله. تولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله أكبر. أفان أورموتي أن رقام بها ربي تكمل كان حق أنجبرمو إنجرو محمديس قبرتش إساتي في إرجما إساته الرقابة الله أكبر. بس كزاري بوالا الرأي قلتي أتي إسلام الحمد لله ساكن الرأي قلتي هنقسم إسلامummaa Oromummaa sirraan jijjiirtu, biyyatee sirraan jijjiirtu, bifatee sin jijjiirtu, rabbuma tokkicha callaa isa nama uumu. Waan addunyaa kan rufideef isa gabbaruu gara deemnu isaa dhufnee kana beeku isaan nama jiraachisa, isaan namaa kanna, isaan nama dhoowwata, isaan nama ajjeesa. Hundumtuu wartee gabbartii rabbii malee ilma namaatiif uumamaan hin maltu kan uumu malee sanuma jechuudha. Maashaallah. Fantu mee amantiin tee maal turte duraan? Amantiin koo ortodoksiin ture duraan. Maatii ta'e ta'o islaamni maatii ta'e gara haadha keetii gara gartee abbaa keetiin firoottan kee islaamni keessa hin jira? Islaamni keessa hin jiran tokkoyyuu isaan hundi isaanii kiristaanuma turan. Yaa Allah alhamdulillahi alladhi hadaaki baga rabbi subhaanahu wa ta'ala si qajeelche. Mee inshallah maaltu sababa sii tahee amantii ta'e tan duraanii san tan maatiin ta'e firoottan kee irra jiranirraa arra silaahu rabbiin nama qajeelcha. Mee sababa maaltu sii ta'e waa islaamummaa kanarraa maal beektaa imala gartee islaamummaa irra qabachuu tana maaltu gartee gamana si fide? Amantii musliimaa jalqabumaa kaaseyyuu hawwii koodha baay'een jaaladha baay'een hawwa jechuudha. Ijoolleen na beekanis nama beeknes illee bakkeetti agana arganitti ati musliimadha naan jedhu malee kiristaana ati jedhee namni adda nan baasu jechuudha. Sababi isaatti baay'ee tokko bakka hawwii koodha keessa koodha filannoon keessa koodha jechuudha. Amantiin silas kan abbaati waan ta'eef innaa bakka ijoollee hedduullee gaafan ilaalu baay'ee kan namatti tolu baay'ee ofitti kan nama hawwatudha amantiin musliimaa jechuudha. Sababiin kanadha baay'ee tokko na hawwa jechuudha. Hawwii koo bara hedduu immoo yaadaa ture har'a garuu kunoo alhamdulillah. Wallahi galanni rabbii faagee dhugaa anu islaamummaa fakkaata malee nama amantii biraa kan kiristaanaa hordofuunatti hin fakkaatu. Islaamummaa irratti hin jiraatee tuuti rabbi si haa godhu. Wallahi haqiqatan Oromoon tun hundinuu gartee yaani maashaallah uffata kana yoo uffatan islaamuu fakkaatanii duraan uffata kana uffata gaafa biyya jirtu. Ani hagam biyya jirutti iyyuu mataa duwwaa deemuunis illee natti hin tolu bakka. Baay'ee tokko namarraa maaliif faatiin kollee narra hin jiru jechuudha gaafa mataa duwwaa deemullee akkan surree minaamun gaafa uffadhullee natti hin tolu. Garuu uffata asii gadi akkasuma kaa uffadhee gaafa deemu baay'ee tokko gammachuu yoo immoo bakka natti tola jechuudha maaliif kadura hawaa ture garuu ammoo itti guuttadhee galanni rabbii faagee wallahi arrarraa eegalteeti yakka dilii tante ta asiin dura badii xiqqoo kan rabbi si beeku ta ilmi namaa si beeku tan atii fi rabbi callaan ifi beektanis hunda islaamummaan gartee rabbiin namaaf maara si gartee irra si dabree jira galmee qulqulluu akka arra daa'ima nama kaleessa osoo hin ta'in sa'aa kana dhalateeti
kuni jecha kiyyaa miti jecha ergamaa rabbiiti sallallahu alaihi wasallam saniif hojii teetan arrarraa dalaydu hamtuu taatus gaarii dalaydus arra malaayikaan sirra galmeessiti baga rabbiin gamana subhaanahu wa ta'ala hin danda'a si fide yaani gartee yeroo garii namni gartee maatii ofiitis harmee ofiitti abbaa ofiitis hin sodaata isaanin mari'atte moo yaani obboleewwan keenyatti tanoo mari'atte ani jechuudha hagam beerotiinii ture keessatti madaamin kiyyallee haga yeroo bakka na barsiistuutti ni jira jechuudha akkaataatti quraana dubbisanillee akkaataatti salaaxamullee haga na barsiistee jira haga kana ani beerotiitii immoo gara biyyaa imaleen as gara Dubaayii dhufe jechuudha gara biyyaa hagan imaletti maatiittillee akkasuma haasa'ee jennaan amantiin kan abbaati amantii namni amantii qabu amantii kamiyyuu hin ceepha'u amantiin kan abbaati jechuudha yaada naaf taatan jechuudha na jabeessanii malee ati maa musliima taata ati maaliif taata naan jenna amantiin kan abbaati jedhanii na maashaallah mee ga viidiyoo kana daawwachuu mala hiriyoota keetiinoo maatii keetiinoo harmee teetiif abbaa keetiin maal jette inshaallah ani egaa hawwiin maatii kootiin hawwiin hawwee guuttadheera akkasin naa gammaddanii akkasin na jabeessitanii jechuudha amsa isaanii kan qaba hiriyoonni koollee akkasuma yaada akkamiin musliimummaan akkamiin salaaxamaa akkamiin illee bakka jedhamee waan beenu wal barsiisuun keeriidha yoomillee jechuudha annaa amsan qabu kanadhaan jedha Allahu akbar wallahi rabbi sirraa jaalatu galmeet guyyaa tokko seenaa kee dhaloota keetirraa ila hanga amma gartee yaani amantii islaamaa tana keessa jiruuf jireenya kee guyyaa tokko haasoof nagartee arra guyyaa gammachuuti gammachuun tanaa olii hin jirtu beekefantu gammachuu rabbiin beeku amantii dhugaa argachuu maaliifin addunyaa kanarra dhufee rabbiin bilaashin nan dhumne garamiin deema gabbaramaan isa malee hin jiru ilmi namaa hundinuu gartee uumama rabbiitii hin gabbaru sanamaaf hin gabbaru muka namni boceef hin gabbaru dhagaan gabbaru dachiif samiin gabbaru rabbi callaan gabbareettee gamana dhufuun kee galanni isaas si qaceeltee hunda keenyaa nu haa qaceelchu warra irra jiraatee irratti du rabbiin nu haa godhu kophaa kee addunyaa kanarra maal jettanii harmee ta'e qameessa isii keessaa dhufte kophaa kee addunyaa jiraatu akkasuma gartee kophaa kee baga rabbiin si qaceelchee alhamdulillah jannata naafeetillee daawwattoota nu daawwachaa jiruuf hunda keenyaafuu nuuf haa kennu akkuma nama mana maadaami tokko namni dhaqe hojii si kannan san galmeen geessu malee gartee mindaa hin argatu rabbiin silma namaa na gabbara waan nabiyyoota isinitti arge kitaabaan an buuse jala deema yoo san hojjettan gartee haraamii fi waan an dhoowweef waan an itti ajaje yoo jala deemtan jannata argattan rabbiin jedhee jannata warra argatu nu haa godhu insha Allahu ta'ala gartee ilma namaa hin laalan islaama ta'us kiristaana ta'us waan kitaabni dubbatu namni laaluun dirqamata hundi keenya insha Allahu ta'ala oromoo amantii sadda qaban oromoo wal qaban nama amantii walii kabajee akkasitti kitaaba dubbisa waan adda addaa dhaggeeffadha ofiifuu dhugaa argitan insha Allah amantii namaa hin arrabsina amantii mukhallee agabbarani dhugaana itti fakkaate guyyaa tokko rabbiin nu qaceelcha rabbi walii kadhanna obboleeyyan kee insha Allahu ta'ala waa hedduu ganaa si mudata hiriyoota kee ijoollee gartee waliin guddattan faa waan hedduu siin jechuu mala yoomiyyuu ilmi namaa namaan jechuu hin dhiisu gartee rabbiinuu waa jechuu hin dhiisu mootummaan waa jechuu hin dhiisu dubartiin dhiiraan namni waa namaan jedha irratti obsanii tasgabbaawanii irra walii daquu garaa walii ballachuu laphee walii ballachuu caala waa hedduu gana siin jaan birriif islaamoyte dhiiraa jecha dhufte waa hedduu namaan jaa gartee namni hanga gartee of jibbis takku saniif gartee kana hunda gurrarraa qabattee rabbii kee callaa qabachuu siif caala insha Allahu ta'ala yaani gartee hiriyoota keetis kan amantii biraa hordofanis irra caalaa maatii kan kee rabbi kadhachuu fi hanqa isaan amantii tanarraa deebisin hin jenne dirqama isaanii guutee isaaniif gartee ajajamuu rabbii kitaaba keessatti rabbii gaditti haadhaa fi abbaadhaaf dirqama isaanii guutuun dirqama ta'a isita harmeente kaafira taatus kiristaana taatus waaqeffataa taatus islaama taatus harmeetee gartee galata isii haadhaa fi abbaa galchuu namni galchuu danda'u addunyaa kanarraa yeellam hin jiru galata isaanii galchuu danda'u gadaameessa si baadhattee rakkattee gartee yaani eega addunyaa kana si fiddees si hoosistee harma uka si baadhattee harmaan si geesse rabbi subhaanahu wa ta'ala amantii takka waliin hunda keetuu maatii teetis rabbiin haa kennuuf jennee rabbi irraa hawwina rabbiin kadhadhuu fi maasha Allah maqaan keetis bareedaadha namni gadi yeroo gadi maqaan hiriyyaan namaa waamuu jira maqaa bakka hojii namaa waamanii jira
maqaan ati filattee jira moo Fantuu Darajeetis maashaallah galanni rabbii faagoo maqaa bareedaadha. Maqaan biraa jira? obboleeyyan kee shabakaa qabeen fakkaatti inshaa. Maatiin moggaasaan isumadha. Maal jetta? Maqaan maatiin moggaasan kanumadha. Dhaloota sanaa moggaasan. Irra meeqa? Maqaa maatiin kiyya moggaasan kanumadha. Faantuumadha. Ammaaf maal akkasumatti? Okay. Mana dhageessa? Iya. Nan dhaga'ama, na dhaga'ama. Fantuu hiikoo isiitis maal jechuudha inshallah afaan Oromoo kana beektaa naannoon hundi loqota adda addaa qaba. Harargeen, Jimma, Arsiin, Shawaan, Wallagga, Boorana, Guujii, Illu kun hundi afaan Oromoo kan dubbannu loqota gartee akkaataa itti dubbatanii sanii fi inshallah maquma kanatti dhiibadhu bareedaadha. Islaamummaa maqaa namarraa hin jijjiirtu. Maqaa fokkotaa afaan namarraa jijjiirti malee maqaa haadha abbaatillee hin jijjiirtu. Hanga fedhe badaa ta'uusi sanif galanni rabbii faageu baga rabbiin subhanahu wa ta'ala gara amantii islaamaa gartee badhaadhinni baananuu kana beekta arra rabbiin sii kanne alhamdulillahi jedhi gartee wallahi galata galchiif amma sa'a kanarraa galtee dhiqattee qulqulleeffattee akkaataa itti salaatan gara islaamummaa gara baratan keessatti illee siin dabala dubartii gartee si barsiistu siifiin godha barattee lubbuu teettiis ibiddarraa walaba gootee maatii teetiifis biyya keetiifis saba keetiif irra caalaa waan neeti hojjettu hundinuu lubbuteetii fi anaafis illee rabbi nu haa qajeelchu warra guyyaa du'us xiqqaatu nu godhin amantii kanarra jiraatee amantii kanarratti du'u rabbi nu haa gadhu fantuu teenya talumaan siin jaa inshallah jabaadhu galanni rabbii faaguu kan gartee ani sin dirqin kan maatiin tee sin dirqin mootiin tokko sin dirqin ofuma haqaa gartee dhufte galanni rabbii faaguu ji rabbii kee gartee isuma sanu eenyu jettee barachuun dirqama ta'a garamiin deemaa maal narraa barbaachisaa bilaashin rabbiin ilma namaa kana hin dhumne kanatti namni konkolaataa tolchu tokko waan tolcheef jawwaala kanas namni waan tolcheef qaba rabbiilleen ilma namaa kan akkanuma bilaashitti hin dhumne akkuma fedhetee akka bineensotaa deemee akka gartee jiraatuuf aqlii nu kannee deemsa gartee nu godhee waan akka itti yaanu nu godhe arra yaaddee dhugaa arguu keetiif alhamdulillah hinjaa galatoomii sibira halkanii yeroo tana gartee hirribarraa arra booda gartee inshallah taala za'atana wallahi yoo kan duutu taate sii takkaa salaatiin sii waan khairin hojjetin yoo kan duutu taate wallahi dilii yakka takka malee maal jettaniin gartee cubbuu takka malee dilii takka malee addunyaa kanarraa deemta inshallah taala warra jannataati inshallah tan amantii tan duutu rabbi si haa godhu guyyaa tokko rabbi subhanahu wa ta'ala jannata keessa wal nu argisiisu yookaan oromiyattuu walumaa agarraa du'aa hin hanqa jirtu nun dagatin duunus jiraannus nun dagatin takkituma tan sidhaamana baay'eetu dhaammachaa jira diliin qabdu rabbiin nu kadhadhu sin jedhani walumaa galatti ummata keenya kan islaamaa kan kiristaanaa waaqeffataa pheenxee kan amantii qabneefillee godhi akka gara amantii kana dhufan kan jiru jira akkasi inshallah sirraa gabaabsa haasawni jidduma galeessatti tala nyaannis jidduma galeessatti waan hundinuu jidduma galeessatti tolti jabaadhu dhaamsa biraa yoo kan qabaattu jiraate carraan keetii sii kannaa daqiiqaa takka dabarsi yookaan asumarratti xumurra inshallah. Inshallah rakkoon jiru isinillee nu wajjin amma kana dadhabdanii nu gorsuu keessaniidhaaf kanas na qabachuu keessaniidhaaf gatii guddaa rabbirraa isinii. Amiin Allah. Amiin. Akkasii obboleeyyan kiyyaa tun gartee imala obboleettii teenya Fantuu Darajee gara amantii islaamaa guyyaa irraa baatii amajjiidhaa guyyaa 20 yoon dogoggoruu baadhee nu biraa guyyaa 20 guyyaa isin bira halkan 20 takka yookaan 20 keessa jirtanii duuba baga rabbiin isii qaceelchee bara 2020 takka isii qaceelchee guyyaa isin shaadaa qabattanii beena guyyaa isin duutu namni tokko hin beeku Allahu aalam rabbi callaatu beeka rabbiin tan amantii islaamaa irra jiraattee irratti duutu rabbi si haa godhu jiruu bareedduu tan jiraattu gartee dhiirsa amantii tan isii jabeessuus rabbi si haa kennu gartee kan amantii jaalatu kan isii jaalatu maatii isii jaalatu biyya jaalatu saba isii jaalatu kitaaba rabbii jaalatu san isii haa godhu akkuma irra isii gammachiisetti inshallah guyyaa jannataanis isii haa gammachiisu nullee hunda keenya nu
nu haa gammachiisu obboleeyyan kiyya hundi keenya jannatuma hawwa kan amantii hundaatu jannata jedha ammoo karaatu wal dhabe eega rabbiin tokko ta'e karaanis tokko mootummaan biyya tokkootu tokkumaa bulcha malee lama bulchu addunyaan tun tanuma rabbiin hogganamti ilma namaa tokkoon hogganamtu waan rabbii gadi jira hundinuu gartee uumamoodha gartee waa takka namaan godhan lubbuu isaaniitiif waa takka hin godhan inshaallahu ta'ala galatoomaan isiniin jaa baga gara amantii islaamaa dhuftee du'aayii godhaa fi inshaallah garee keessatti illee simatanii dubaan wal argina ammaaf asuma irratti inshaallahu ta'ala sirraa xumura yeroo gaarii halkan gaarii siifaa taatu guyyaa duunus gartee warra gartee xiqqaatu rabbiin ongoliin obboleeyyan keenya hundi keenya rabbii jecha wal jaalanna jabaadhaa amantii teessan jabeeffadhaa saba keessan biyya teessanis jabeeffadhaan isiniin jaa tunga sagantaa gara amantii islaamaa tan dhugaa barbaadu obboleeyyan gara amantii islaamaa dhufte rabbi irraa haa jaalatu nagaa fi rahmanni nabiyyi keenya muhammad salawaatu rabbi wa salaamu alayhi isaa fi maatii isaa irratti haa jiraatu hanga guyyaa qiyaamaa hanga guyyaa kaafamiinsaatitti nullee boru gartee warra ollaa isaanii jannata keessa qubatu hunda keenya nu haa godhu oromoo teenya lammiiti ya saba koo foon koo hundi keenya rabbicha wal jaalanna jabaadha dhugaa rabbi isin agarsiisu tanuma qophii tanarra caaltu hanga walitti dhufnutti tun obboleettii teenya gartee fantuu darajeeti baga gara islaamummaa dhufte akkuma rabbiin isii bareechetti borullee isii haa bareechuu rabbi isiin fokkisin jahannam irraa isii haa fageessu jiruu bareedduu biyya addunyaatitti biyya arabaatittis jiruu bareedduu maatii fi umrii teetis si haa dheeressu qabeenya barakaatis si haa kennu nagaan dalagadhu nagaan gali oromiyaa badhaatu wal agarraa yookaan jannata wal agarraa halkan gaarii siif haa taatu siin jaa تنمرت دامنا نجيا نافطرا نجيا بولا ورا بولا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجيت إن شاء الله السلام عليكم نمالته في كمنا هم تمن كنا كمين سمنا أخلاق كميتي هنو في تفودنا نتوفيق نجاف وكنا فكنا حياة إسلام ما كمين برسي فنا وبله وانكين يانو جادو في كمنا باية تمنو دي مغاري كوبا كمنا مانا داف ظاهرا نركبال إفنا خلاق اسلام هاتينا بني زمنا ودن نيغم منا نعم ربي قدا من نور الهدى نسيها وليقون يون رقسني يا داعي إسلاما هندم تكسني كن فدي ربي تملدن ديتي كسني أمتي كروس وجهين سبب كسني واسني قدت أجرين كسني إسني سياجر ربي تمنتني وهيد ربي تين بقول كسني معنون مرة لافا يطلع عقيدا على حبيبك من نور الهدى توكيت ما ربي قفك بناني محمد كما سانت لناني وجيت رقادا كنقيا فالكني واجبا في سنة